Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya har'aa amma jalqaba. Haga xumura qophii keenyaa kanaan akkan waliin turtan isin affeerra. Qophii keenya har'aatiin torbaan lamaan darban kana keessa uummata Oromoo Walloo irratti Sanyii Duguggaa yakka waraanaa humna addaa Milishaan naannoo Amaaraatiin irratti raawwatamaa jira. Haala kana ilaalchisee miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Obboo yookiin paarlamaa Obboo Muhammad Hassanii fi Addee Aminaa Idris Sanyii Duguggaan ajjeechaan buqqifamni uummata Walloo irratti hatattamaan akka dhaabatu muummicha ministeera Abiy Ahmad gaafatanii jiru. Akkanumas keessattuu miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Obboo Muhammad Hassan ajjeechaan uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamu kun maqaa onag shanee maqaa daabboo itti maxxansuun yookiin itti laambubuun ta'uu dubbatan. Kun ta'ee odoo jiru finxaalayyiin Amaaratii fi mootummaan naannoo Amaaraa yookiin bilisiginnaa Amaaraa akkasumas OPDO yookiin bilisiginnaa naannoo Oromiyaa maqama daabboo kana onag shanee kana uummata keenyatti laambubuun yookiin maxxansuun ummata keenya lafarraa duguuguun ajjeesuun hidhuun dararuun lafarraa duguuguuf olola qindeeffamee fi addaan hin cinne taasisaa jiru. Haala kana hundaa kaafnee irratti haasofnu ta'a. Marii kana hubannoo bal'aa akka qabaannuuf nu gargaaruuf keessummoonni lama Obboo Leenjisoo Horootii fi Obboo Ammanu'el Bayyaana waliin argamu. Ammallee daawwattoota keenya irra deebi'uun haga dhuma qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jedha. Keessummoota keenya Obboo Leenjisoo Horoo, Obboo Ammanu'el Bayyaana badhaasoo baga nagaan dhuftan. Atillee baga nagaan asin nu affeerte yaada keenya akka miidiyaa walabummaa miidiyaa Oromiyaa kana irra kennanuuf akka nu waan affeeruu keetiif galata guddaa qabda siin jedha. Anis galatoom siin jedha Obbo Bayyaan affeeraa keetii fi baay'ee si galatoomfadha. Hayyee gaafii keenya ka duraatti seenna mee uummata Oromoo Walloo kana irratti maaltu dalagamaa jira? Maaltu ta'aa jira? Taatee kana eenyutu duuba jira yookiin eenyutu ibidda qabsiisaa jira? Obbo Leenjisoo. Galatoomi Bayyaan. Dhugaan lafa jiru akkuma ijaan argaa jiru akkuma addunyaan sabni biyyaallee himataa jiru. Lola hamaatu Sanyii Duguggaatti adda Oromoo Walloon irra adeemsifamaa jira. Lola kana yookiin Sanyii Duguggaa kana ka deemamu akkuma seenaa irraa beekamutti adhallee kan itti fuufe mootummaa naannoo Amaaraatii fi akkasumas dhaaba Abiin kan jedhanii fi dargaggoota isaanii fannoo kan jedhanittu adda wal qindeessanii lola akkanaa hamaa fi hammaataa Sanyii Duguggaa kana Oromoo Walloo irratti raawwataa jiran. Kun yaada hamaa lola hamaa qotee bulaa odoon hafne magaala keessa kan hospitaala keessa lafama Oromoon jiru hundatti irdeemanii daa'ima dubartii jaarsa manguddoo fixaa jiran kanaaf lola hamaatu Walloo irra deemamaa jira jechuun barbaadeetin. Obbo Ammanu'el. Maarree galatoomii biyya keenya keessatti wanti akkanaa kun baay'ee deddeebi'eera. Keessattuu saba Oromoo irratti baay'ee deddeebi'ee argameera mul'ateera. Kanaan dura akkuma beeknu yeroo mootummaa Haile Sillaasee keessatti uummata keenya lafaa buqqisuun yeroo dargii ammoo saboota keenya dargaggoota keenya biyyaa fuudhanii lola hin taanetti ramadanii ijoolleen isaanii achitti dhumuun san booda immoo mootummaan wayyaanee ijoollee teenya dargaggoota mana hidhaa keessatti kaayeeti qeensirraa buqqisuun miila tumuun kun baratameedha. Har'a immoo saba hiyyeessa qotee bulaa ijoollee haawwatii irratti warri hidhate tokko deemeeti. Balaa akkanaa kana geessuun isaa itti gaafatamaanii mootummaa san jedhee yaadaan. Maaliif waan biyya keessatti ta'aa jiru kana mootummaanii beekuu qabaa. Mootummaanii quba qabaa. Jarri kunillee ammoo dhufanii bakka kana taargeetii godhanii wanti dhaaniif yaada waan qabaniif kanallee ammoo warra marii malee hin taane maaliif yeroo kana biyya san keessatti dhugaan hin jirtu
warri aangoo irra jiran argitee guruppii tokko waan ta'anii walumatti himanii akkana goona waan jedhan natti fakkaatan karaa kiyyaan. Hayyee gaafii lammataatitti ceenaa. Akkuma isin olitti kaasette mana marii bakka bu'oota uummataa yookiin paarlamaa keessatti miseensonni paarlamaa lama Obbo Muhammad Hassanii fi Addee Aminaa Idris sanyii duguggaa uummata Walloo irratti ga'u kana mararteeffatanii dubbataniitiin sanyii duguggaa fi yakki waraanaa uummata Walloo irratti dalagamaa jiru kun hatattamaan akka dhaabatu muummicha ministeera Abiy Ahmad gaafatanii jiru. Mee haasawa miseensota mana marii bakka bu'ootaa kana akkamitti argitanii akkamitti ilaaltu? Obbo Leenjiso. Galatoomii. Haasofni kun bakka bu'oonni paarlamaa keessa jiran naannoo Walloo lamaan sun rakkaa fi sanyii duguggaa adda Walloon Oromoo Walloo irra raawwatamaa jiru kana mootummaa impaarii Itoophiyaa wayii aduu isaati fuudhuun saba biyya sanii guutuu fi dhiyeeffatan. Akkuma akka arginutti gaafiin akkanaa ka'uun kun namni tokko bakka bu'aa saba isaatiif dhaabatee iyyannoo isaa galfachuun sabaa fi barsiisuun kun yeroo duraati. Impaarii Itoophiyaa kana keessatti paarlaamaa akkuma beeknu bara Sillaasee irraa qabee bara Dargii deebisee Wayyaanee illee qabee namni tokko paarlaamaa keessa jiru saba isaatiif dhaabatee kan dhuman hagadhaa seenaa biyya sanii keessatti hin beekamu. Miseensonni paarlaamaa kun yeroo duraatiif waan biyya san keessa ta'een beeknu ifatti gad dhaabatanii saba ofiitiif iyyannoo dhiyeessuun kan duraati. Saba isaan filatanii bakkee isaanii bu'asaniif dhaabatanii iyyannoon galfachuun dura waan isaa irra yaatamaa jiru yakka isaa deemaa jiru biyya mootummaa sunifoonii irratti deemamaa kana saaxiluun saba beeksisuun addunyaa beeksisuun kan duraati. An akka itti ilaalu kun yeroo duraatiif yoo ta'u meebii warri hafellee kanarraa waa baruu laata kan jedhu qaban. Namoota adda isaan waliin dhaabatee Oromiyaa keessaa kan fidame kun hundinuu oduu akka isaanii isaan waliin dhaabatanii akkasitti dubbatanii naannuma hundaayyuu karaa dhiyaatiin deemaa jira. Wallaggaa keessa Gujii keessa deemaa jira. Bakkee hundaa Amaarii qophooftee bakkee hundaa nama fixuuni odoo dubbatanii mootummaan kun nama fixu odoo dubbatanii akka miseensonni paarlaamaa kun dubbatanii wanti wayii hin dhalata jedhee yaada. Hubannoo namaatiif saba isaaniitiifis saba addunyaatiifis dura dhaabatee dubbisuun kan dura waan ta'eef guutamanii jarri kun galata guddaallee qabu saba isaaniitiif dhaabachuu isaaniitiif kan jedhu qaban gama kiyyaan. Obbo Ammanu'el. Jarri lamaan kun dhugaa sabboonota cimtoota paarlaamaa keessatti yeroo duraatiif afaan baafatanii muummicha gaafii sirriidhaan gaafachuun ani tokko jedheeti adda arguu kiyya jechuun warra jarri kun gaafate jechuu kiyya. Warri kun waan ka'eetuma akkuma nugusaatiin jedhe namicha kana akkana nuu godha jedhaniituma taa'u. Jarri kun garuu isaan bakka dhufan irra balaan naannoo isaan dhufan irraa waan achitti gale. Isaan ammoo saba isaanii ka achi jiru san paarlaamaa keessatti bakka bu'anii waan itti gaafatamaa ta'aniif. Gaafii jajjabduu kaasaniiti ati muummicha biyyaati. Biyya keenya keessattu kanatu ta'aa jira. Ummata kana nurraa qabi jedhanii gaafatan. Sirrimatti gaafatan. Baay'ee nama dinqisiisa. Innillee waan jedheeni dhageenyeerra. Akkasuma jedhee duruma daddarbe malee gaafii isaan gaafatan san sirrittuu hin deebifneef. Baay'ee nama dinqisiisa. Mootummaan tokko waan biyya isaa keessa ta'aa jiru. Waan kutaa tokko keessatti ta'aa jiru. Beekuu qaba. Maaliifi callisee mootummaan kun mootummaa ta'ee jiru. Haga fedhallee pilaanillee hin qabne haa jennu malee mootummaan kun mootummaa kanaan dura ture irraa isaanuma faana warra isaaniif hojjetamu naannoo sanillee hin qaban. Mootummoota poolisiin illee jira. Innaa wanti akkanaa kun biyya san keessatti galuu hin beekuu, walitti himuu, walitti bilbilu. Yoo horoo waan kana dhossaadhaan hojjetanii jiraatan malee haa ta'u malee jarri kuni waan haqaa gaafatan, waan sabaa gaafatan, waan biyya isaanii keessatti rakkoo biyya isaanii naannoo isaanii mootummaan kana kunoo himataniiru. Mee amma deebii isaanii hin eennaqa.
Ayyee galatooma mee kanumarratti deebii muummichi ministeeraa gaafii bakka bu'oota mana marii uummataa kanaaf deebise haa ilaallu. Deebii inni godhe san akkamitti ilaaltu? Deebiin inni deebise sun deebii malu moo deebii maluu miti? Wanni tokko kan inni kaaseetiin jedhe fakkeenyaaf kamisetti wanni ta'eetiin jedhe uummata walitti isin naqu, humna walitti isin naqutu jira. Amaaraan akkana jedhaanii Oromoon isin ka'uuf jedhaanii Oromoon Amaara isin ka'uuf jedhaanii kan ofirraa eeggadhaa waan jedhuu fi kabira immoo milishaan naannoo Amaaraa akka jettan maal jechaadha? Kana jechaan maal jechaadha? Bakka barbaadde erguu dandeenya, humna raayyaa waraanaa godhuu dandeenya akka jedhu waan akkasii dubbatina fakkaata. Mee deebisaa isaa san irratti waa jedha Obboo Leenjiso. Prime Minister Ahmad kan jedhe dhugaa kan jedhe saba sanii yakka isaan irra geessaniif itti dhagamee gadduu isaa itti mul'ifne akka hogganaatitti illee akka namummaatitti illee ilma namaa daa'ima namaa gudduma saniif itti gadda itti mul'atu akka dhageessifne itti mul'anne wanti inni dhaabatu mootummaa irraa dhaabatee dubbate mootummaa isaati. Mootummaa sani bakka barbaanne erguu dandeenya kan jedhaatu jedha asii fuunee bakka barbaannetti illee erguu dandeenya mootummaa sana dhaabatee jecha du'iitiif dhabamiisa san odoo dubban aangoo inni qabu humnoota inni ajajuu isaa san bakka barbaanne du'a kana odoo ta'u barbaachisti illee goona jechuu isaati aktuaalii. Kaasitti ta'e kana wanti inni jedhe suni kaasitti jedhe kun dhugaa inni keessa jiraatu mootummaa isaa mul'isa. Mootummaa isaa mul'isa. Maaliif gadda mul'ifne gara nyaattoo saba saniif qabu warra du'e kanaaf hin mul'ifne faamilii sanii maatii saniif saba saniif hin mul'ifne. Kana jechuun maal jechuun keessa jira gama nafxanyootaa dhaabatee warra yakka kana hojjetanii dhaabatee isaan wajjin akka isaan gargaarutti dubbate. Wanti inni jedhe jara san gargaarsi jara sanii godhe. Kiyya jedhee mul'ate. Nama kiyya egaa akka isaati ajjeesaara jechuudha. Eebqaam harka keessaa qaba inni jechuudha. Kanaaf yakki hojjame kun addan laallamee odoo ta'an yakka mootummaan sun waliin jiru akka ta'e ifatti godha. Kanaaf deebiin isaa gaatii nama gaddisiisu namni tokko akka namaatitti mootummaatiin akka nam tokkootitti yoo ta'e waan nama gaddisu namni hagasitti nafa ba'uun reeffi hagasi hoteela hospitaala keessa yoo ciisu isa keessattuu akka mannee kadhaquu yoo ajjeesan imaama yoo ajjeesan yakka isaa kan yakka kana odoo gara nyaattoon mul'ifne gaabiin akkasii gaabii nama qaanfachiisu gaafii diinummaa saba kan jibbiisa inni qabu mul'ise malee wanti inni garmaattoo mul'iseef hin qabu jedheetin ilaalaan gama kiyyaa. Itti jabaadhaa itti fuufaawama jedhu iyyuu gara biraatitti illee kanuma mul'ise. Ayyee Obbo Ammanu'el kanumarratti jechi muummicha ministeeraa sun bakka barbaanne erginaa yoo barbaanne jijjigatti erginaa jechuun sun milishaa Amaaraa san gola ta'uu yookiin immoo isaan deeggaruu ammas immoo wanni argisiisu gara fuulduraatitti Walloo callaa odoo hin taane Oromiyaatti illee waan akkasii hin goosifna milishaa kana asii bobbaafnee gara barbaannetti tarkaanfii akka irratti fudhatan goosisu ajaja kiyya jala jiranii yoo barbaanne raayyaa ittisa biyyallee godhuu dandeenya jechuun sun gara barbaannetti erginee milishaa Amaaraa kana abbaa barbaanneen ajjeessiifna jechuu hin ta'u. Obbo Ammanu'el. Dhugaadha. Akkasuma jedhaa jira. Amaaronni ammallee naa ilaaltu tokkoffaa amma jarri kun innaa paarlaamaa keessatti waa'ee saba isaanii innaa gaafatan. Out of protocoliin bee jira. Amma muummichi protocoli masaniyyuu sirriitti duubee keeti saba sanii fi yoo itti amanee illee dadhabe. Afoo namaatitti baay'eetti yoo dhiifama naa godhaatii uummata nafsii dabbade kanaa fi waan bade kanaa fi dhiifama baay'ee gadda jechuuni waa tokko. Inni karaa dhugaa ta'e illee hin taane illee isa iyyuu hin goone. Gaafima kana iyyuu maaliif na gaafattan ka jedhu aarii qaba fuula isaa irratti immoo ilaaltu. Maaliif waan akkanaa kana gaafatte an gaafatame ka jedhu. Baay'ee si gaddisiisa. Inni dhugaadha akka seeraatitti silaa mootummaan tokko inni yoo jarri kun dhufaniiti kutaa tokko deemanii bakka kutaa tokko galaniiti saba akkanaa kan ennaa fixan tokko wanni jechuu qabaachuu ture. Waan akkanaa kana dhaaba mootummaa Amaaraatti himeeti zoonii Amaaraa sanitti himeeti
ummata saba kiyya fixaa jiru kana, ummata saba kana fixaa jiru kana dafiitii achi keessaa baasisii yoo argamanuu qabamanii bakka hidhaatitti akka gahan. Kanallee hin goone maaliifi kana isaan waan quba wal qabaniif ajaja isaa jala jiru. Ajaja isaa jala ta'ee ajaja mootummaa kililii Amaaraa san ta'ee kutaa Amaaraa san ta'ee jarri kun wal qabu. Maaliif afaanuma isaa guuttatee afaanuma guddaadhaa kanaanii ka mootummaa ani yoo barbaades ummata nama fixu kana achi duwwaa miti bakka fedhetti erguu hin danda'a ka jedhee waan achitti ta'e kan inni nu keessa jiru harka keessaa qaba jechuudha. Achi duwwaa duun taane achi illee fuudhee gujitti bakka hundumattuu bakka naannoo Oromoonni jiranitti bakka sabni keenya itti fincilaa jiru kanatti maalii fi rakkoo kana keessaa bayuuf waan fi wareegamaa jiru kanatti achitti ergee ummata keenya ukkaamsuudhaaf waan yaaduuf ummata kana waliin ta'eeti isaan illee ammallee bakka firaatitti in erga jedhee waadaa galeera. Kana natti fakkaata. Hayyee gaafii keenya ka itti aanutti ceena. Ammallee mee bakka bu'aan ummata mana marii bakka bu'oota ummataa sun obbo Hassan Hasan tokko kaafnu. Sanyii Duguggaa fi yakki waraanaa ummata Walloo irratti karaawwatamuuf sababaa sadi qofaaf jedhe. Tokko Oromoo waan ta'aniif. Lama Muslima waan ta'aniif. Sadi fedhii humnoonni finxaaleyyii Amaaraa naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaatirratti qaban guuttachuuf ummata Walloo akka qabdii duraatti qabatanii fedhii isaanii guuttachiisuuf jedhan. Mee kuni maali? Fedhiin finxaalayyiin Amaaraa naannoo Oromiyaatirratti qabdu maali? Jecha kan akkamitti ilaaltu? Leenjiso. Bareeda galatoome. Beetta gaafiin dhiyaate kuni waan seenama irra ture beetta akka Oromootitti nu fixan jedhe akka Musliimaatti jedhe akka waaqni fedhii lafa Oromoo irraa qabanii jedhe kuni wama seenama isaaniitiin kan wal qabate gaafa. Oromoo waa jechuun akka Oromootitti isu ajjeesan. Oromoon kunneen Islaamni illee isuma akka Islaama jibbamu akka Oromooti jibbamu amma hawwii isaanii kan qaban abbootiin isaa nu dhaachan biyya Oromoo kanaaf qaban kun jedhu jechuudha. Oromoo Walloo kana jechuudha. Maal jechuudha? Kiliirii arguun waan nurra jiru. Oromoo fixuun sanyii Duguggaan kiyyan kana sabni tokko sanyii Duguggaa kan addunyaa irraa beekamu. Jibba irraa ka'a. Intent to destroy. Intenti fedhii yaada nama tokko fixuu saba tokko dhabamsiisuu kan addunyaa irra argine yeroo dheeraaf kanuma. Amma yoo argitee jette maaliif maqaa isaan kenna irraa yoo argite jibba isaanii nama tokko odoo sanyii Duguggaa irratti maqaatti kennita waan garagaraatti kennita waan garagaraatti kennita. Amma yoo argitee jette waan akka finxaaleeyyii nuun jedhu yoo argite finxaaleeyyii nuun jedhu shororkeessitoota nuun jedhu akiraayoochi nuun jedhu afaan isaaniiti kunneen wacce isaanii ashabbaartoochi ashabbaartoochi akka nuun jedhu isarra dhaabate biyya kana kenna dakkinni diinni Oromoo abiyyiin irraa jalqabee jara kan duwwaadudha. Diinni Oromoo jedhu adda bilisummaa Oromootii fi Oromummaa jedhanii miidiyaa isaaniitiin kana oofaaru waan duraa Ugaandaa irratti hin beekne waan miidiyaan godhaa ture tufti irratti reediyoo miidiyaa isaanii waan taphataa ture. Diinummaa san itti oofa. Amma kunniin hundinuu Oromoon akkas kaa'inu ganni amma irra deemaa kun yaakki isaan dhiyeeffatan sun dhugaa lafa jiru. Diinummaa isaan Oromoof qaban. Oromoo lafarraa dhabamsiisuuf galiin isaanii eessa? Oromiyaa dhuunfatuuf kan qaban jechuudha. Oromiyaa Oromoo dhabamsiisanii yoo danda'an Oromoon keessa yookiin maanootii taate dhabamte biyya Oromiyaa kayyan kana qabatuuf kan deemaa jiru. Abiyyi illee jechi isaa kan duraan jedhe illee kanuma. Jechi isaa kun waan hedduu wal qabatu isarra jira. Isa duwwaa miti kan jedhe Oromoo dhabamsiisuun waan badhatee deemaa jiru. Waan fiqaaduu taasifamaa jedhee hin beekne kanumaan kan wal fakkaatu. Waan namni lola Tigiree waggaa guyyaa 15 mo'atu akkamitti kana mo'atu dadhabdanii kan jedhu argitee. Kanaaf dubbiin kun Oromoo jibbaa laf isaa irraa guguuganii biyya isaa taargeetii isaa Oromiyaa fudhatu irra kan jedhu. Oromiyaa dhaaluu kan jedhu. Oromoo dhabamsiisuu kan jedhu. Maqaa Islaamaatiin seenaa keessatti illee ta'eera. Asiin durallee
maqaa Oromootiif seenaa keessatti ta'e asiin durallee isaanillee amma isuma irra deebanii waan abbootiin isaanii hojjetaa jiru jechuudha. Obbo Leenjiso Fiqaaduu Tasammaa maqaa dhooftanii jirtu. Fiqaaduu Tasammaa kun naannoo Oromiyaa keessatti itti gaafatamaa paartii Bilisiginnaa jara jettuu san natti fakkaate. Mee daawwattoota keenyaaf akka ifaa ta'uun inni jedhe maal jedhe Fiqaaduu Tasammaa sun maal jedhe? Fiqaaduu Tasammaa walgeettii Bilisiginnaa Oromoo jira irratti dubbata. Akka inni isuma haasama irraa dhageettutti wayyaanee guyyaa 15tti mo'attanii. Onaagii kana akka isaan maqaa isaan jedhanitti onaagii shanee kan akkamiin mo'atu maaliif mo'atuu dadhabdanii. Rakkina dadhabdan kan qabdan moo humna isaan qabdan moo kan ittiin mo'attan maaliif dadhabdan kan jedhu gaafii gaafa. Deebiin isaa maal jedhe beektaa? Kan duraa kan aarmii waraana jiru wal dura dhaabatee lolee kan wayyaanee. Aarmii lamaan tuudhaan regular aarmii seera sanii wal lollee. Shonee onaagi kanneen jedhan kana jedhe. Akka kun waan jedhu. Lola gara biraati, taa'uftaa gara biraati. Isaan guyyaa isin keessa bakeessa jiru. Isin keessa walqiitti keessa irra oolu. Eenyu akka dubbate isin laalu. Nama dubbate laalu. Tooftaa taarsimoo kan kennuuf saba irraa argatu. Loojistikii kan argatu saba irraa argatu. Galgala bayanii haala sukkaneessa saba namarra raawwatu jedhe. Kan irra raawwatu. Kanaaf jedhe. Akka inni jedhutti kanaafi kana balleessuuf jedha. Kana balleessuuf kana balleessuun kan danda'amu jedha. Akkuma qurxummiitii jedha. Qurxummii Atilaantikii yookiin Paasifikii Ooshinii keessa guuramee hin danda'amu jedha. Guuruun hin danda'amu jedha. Guuramuun hin danda'amu jedha. Guutumatti dhabamsiisuuf jedha. Guutumatti balleessuuf yoo danda'ame bishaanuma gossuu jedha. Qurxummii. Maal jechuu isaa amma yoo shanee fidee jedhu amma inni Oromoo dhabamsaan Oromoo akka shaneen argamtu akkasiin lolti. Akka qurxummii san ta'u irra jaalladhu akka qurxummii balleessu bishaan gossuu yoo ta'e akka saba Oromoo jaallattuu sanii yoo ta'e Oromoo dhabamsiisuu jedhaara. Deebiin isaa Oromoo lafarraa dhabamsiisuu duugu lafarraa jedhu. Wamti amma jaar haasa'atu hin jeeqa akka wal lolle kanuma waan wal qabatu jechuudha. Dhugaan jirtu kanuma. Eega qurxummii balleessu bishaan gossina jedhe loltoota maqaa inni dhawaa haasa'isa maal godhudha akka isaanii ta'u eegalee isaan saba Oromoo kan isaan keessa deeman kan isaan loojistikii kennuuf kan lafarraa dhabamsiisu akka hin jiraanne godhu kan jedhu kan Oromoon hubatuu ani jedhu kana Oromoon dhabamuu akka irra jiru kan jedhu kana kan jedhu Oromoo wakkalee Bilisiginnaa Oromoof kan jedhe Abiyyi kan jedhe dhageen asin dur. Kun hundinuu kan deemaa jiru Oromoo irra dhabamsiisuu Oromoo mootummaan sun akka itti xiyyeeffatee Amaaraa wajjin wal ta'ee nafxanyoota waliin wal ta'ee akka Oromoo irra bobba'e Oromoo dhabamsiisa Oromoo hubatuu isarra jira. Kana hubatee yoo ta'e duuba Oromoo alatti wanti gara biraan jiru wanti jedhan kanuma ifatti haasaman waan dhossaan fuunee namni ija isaatiin taa'ee dhageeffatu haa dubbatan. Waan namni akkana jette emeti kun hundinuu gurra ofiitiin waan dhageeffatu. Oromoon guutuu gurra ofiitiin waan dhageeffatu. Lammiiwwan ondoo bakka jiran biyya alaa ta'e keessatti gurra ifaatiin waan dhageeffata. Ija isaatiin ilaalanii argaaran jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaa Oromoo lafaa haquu ka seenaa irra biliqfa jalqaban adda kuni karaa sadarkaa olaanaatti ifatti dikileerii godhame jechuudha. Labsame jechuudha ifatti. Kanuma nurra jira kan jedhu qaba. Kun Oromoo gaafii Oromoo wal gaafatu ta'eetti haafatu irra jira. Kanaaf dhuma Oromoof jechuudha. Akka isaaniitti adda irraa qabee Oromoon hin jiru. Dhumaatti irra jira kan jedhu dabalii dhagaaniiran. Hayyee galatooma obbo Leenjiso. Obbo Ammanu'el mee gaafima san irratti finxaalayyiin Amaaraa kun kennaaf Addee Aminaa Idris paarlamaa keessatti kaaftee jirti. Maqallee dhooftee jirti. Warra akka Kiristiyaan Taaddalee jedhamu kan jedhu Kiristiyaan Taaddalee abin siyaasaa itti gaafatamaa abini. Oromoon naannoo Amaaraa keessa jiraachuu hin danda'an jedhanii warri amanan warra akka isaa jettee kaaftee jirti. Finxaalayyiin Amaaraa kun Oromoo irratti yaadni isaan qabaniif fedhiin isaan naannoo Oromiyaatti irratti qaban maali? Kanuma irratti waa itti dhaame.
Galatoomii finxaalayyiin Amaaraa biyyatti biyya alaatitti wanti isaan dubbatan saba Oromoo irratti ololli isaan oofan waan baay'ee. Miidiyaan isaanii torbaaniin haaromni banama. Olola saba Oromoo irratti saba kaawwan irratti oofuudhaaf keessattuu xalaanni guddaan isaaniif saba Oromooti. Isaan maal jedhu walii gaddee maal biyya keenya Itoophiyaa empaayer kana kadhaalanii amantii tokko biyya tokko baandiraa tokko jedhanii deemuun. Biyya sabaa fi sablamnoonni 80 ol keessa jiraatanii isaan kan hundumaa fuudhanii waan tokko keessatti cuunfanii abbaatti ta'anii achi keessatti taa'uu barbaadan. Hin ta'u kun. Namoonni warri Abin kun ekkoodha isaan akkuma Abiyyi jedhe kan innaa tokko innaa dhageettu innillee isaan mooliin waan hojjetuu fi harkaa wal fuudhaan haasa'u. Akkuma kanaan dura jedhetti muummichi Keeniyaa dhaqeetti naannoo Mooyyaletti wanti guddaan durana hojjechuu nu barbaachisu jedhe. Adda bilisummaa Oromoo balleessuudha jedhe. Kun ammoo sobaa miti haqa. Maaliif haqa ta'ee waan inni jedhee nu haqummatti dubbataa jirra. Maaliif nama biraatitti inni matti baay'ee saba Oromoo afur dhaabatee waan kana haasa'e. Nama qaana'ee miti. Karaa tokkoon ammoo ana Oromoodha jedhee deema. Jarri kunoo warri Abin biyya lafattii tana maaliif barbaadu? Amma bakkeen amma lolli kun itti uumame sanitti, bakkeen sabni kun itti miidhame sanitti gara mootummaa Amaaraa gara kutaa Amaaraa kanatti dhiyaata. Isaan kutaa isaanii baadhifachaa deemaa jiran. Naannoo kanatti balaa yoo buufne, saba kana yoo miine, warri Amaaraa kun illee nu bira jira. Maaliifi nuu waan deemnuuf mootummaa kanaaf impaayera kana guddisuudhaaf karaa tokkoon ammoo isaan harka qabatanii balaa asitti galchan kana harka qabatanii akka qumaaraa taphachuudhaaf deemu saba kaawwan irratti. Kanallee mootummaan biltsiginnaa hin beeka. Uduu mootummaan biltsiginnaa hin beekneeti hin callisan ture. Biyya isaan keessarra liyyuu haayili jedhanii ka Oromiyaa illee jira. Maaliif dafee achi hin gahin saba kana saba isaatiiyyuu kan miidhame kun achitti maaliif hin argamin? Halkan sanillee yoo hin taane bariisaa san namni dhumeera achitti dhumeera asitti dhumeera jedhanii maaliif hin dhuga? Gargaarsi saba saniif godhan maali? Hin jiru waa tokko. Baay'ee si gaddisiisa. Kanaaf jarri warri Abin warri mootummaa keessa warra biltsiginnaa waliin ta'anii warri hojjetan kun pilaaniin isaanii biyya kana bal'isuu, keeyoosii bakka hundumattuu uumuu, ummata keenya gargar dhabsuu, akka afaan tokko hin taane, naannoo isaatitti, kutaa isaatitti, bakka hojiititti, bakka jiruutitti, lafa falmachoo kana duwwaa waan ta'eef isaan impaayera sana bal'ifachaa waan deemuu barbaadaniif rakkoo akkanaa kana naannoo sanitti geessan jedheeti yaada. Ayyee galatooma gaaffiitti aanutti dabarra. Ammallee mee jechuma bakka bu'aan mana marii uummataa paarlaamaa keessatti obbo Muhammad Hassan haasa'e tokko dubbate tokko halaalla. Maal jedhani humni uummata Oromoo Wallootti fixaa jiru kun seenaa abbootii kennaa deebifnaa jedha. Humni kamisetti ergame kun maqaan isaatu Minilik Birgeed jedhama jedhe. Seenaan isaan deebisuu barbaadan kun ka boruu meedaa yookiin bakkee meedaa ta'uu wallaallullee gochaan argaa jirra. Seenaa abbootii isaanii ka jedhan abbootiin isaanii kun eenyu? Seenaan abbootiin isaanii kun boruu meedaa irratti ummata Oromoo Wallooti irratti geessan dalagan maalimee akka uummanni keenya hubatuuf obbo Leenjiso. Bareeda galatoon tokko seenaa Milikii abbootii isaatiin kan isaan deebisan isa deebisuuf kan jedhu waan Milikii ta'e sanaan namni Oromoo waan wallaale natti hin fakkaatu. Garuu seenaa waa'ee booruu meedaa booruu kan jedhan kun
bara 1878 yennaan Yohaannis nugusa nugusootaa ture, Minilik nugusa shawaa ture. Isaan lamaan booruu kan irra wal gayan. Maamee Yohaannis saba guddaa biyya Walloo keessa Oromoo akka jiru yaasanii isa labsa kennan jechuudha. Labsi kun maali? Namni biyya kiyya keessa jiru, biyya inni bulchu keessa jiru. Beeta biyyi sun yoo sanam Oromiyaa ammaa kan gadaan kan guuttatu Walloon qabatee Tigiree fi biyya naannoo Amaaraa kanneen biyya kana keessa jiru. Addarraa qabee hundi isaatu kiristaana amal kiristaana ta'u irra jira kan jedhu labsa darbe. Addarraa qabee kiristaanummaa labse. Hundinuu maqaa kiristoosiin cuuphamuu qaba yookiin baaptaayizdii ta'uu qaba kan jedhu labsa darbe. Labsa kana irratti ka labsa kana fudhanne addarraa qabee kiristaana kiristaanummaa fudhatee amantii kiristaanummaa fudhanne biyya kiyya gadhiisee deemuu yoo ta'an isa fudhatu yoo isa dide dhumaatii kan jiru firmannoo sadii kenneef jechuudha. Achuma san irra kumaatoma lakkeessaniin nama hedduu kan achuma akka dide jira achumatti maaliif dhufanii achumatti kan warra dhufisan achitti cuuphuuf baaptaayizii godhuuf yookiin dhufanii achuma akka dide goon ka dide achumattu kumaatomaan dhufa. Kan achumattu ka hafe kun achumattu baaptaayizii dhumaa nama arguan hin kiristaanummaa kaasan. Fakkeenyaaf nugusuma Muhammad Ali imaama bulchaa isaaniiti Walloo ture achuma irratti innumtinuu abbaa kiristaanaa ta'e Yohaannis nugustii Yohaannis abbaa kiristaanaa kiristinnaa kaase achumatti abbaa kiristaanaa. Achi irraan kan waggaa 3 keessatti Walloon keessa akka jiru kiristaana akka jiru mana kiristaanaa ijaarutti gad deemanii biyya keessa deemaatiin nam kaan fixaa ajjeesaa akka kiristaana ta'e fuula isaa irratti mallattoo masqalaa isaanii sanii irratti godhan maaliif karama irratti yoo argita achiin booda kiristaana ta'uu isaa argita. Barri sun nama akkanaan fixee nama harka arraba famuran hin azana jedhanii warra didu kaan arraba muranii harka muranii arraba muran. Kaafe kadid kun hin baqate gara Suudaanii baqate gara Jimmaa baqate Guraagee baqate Hararii baqate Arsii baqate kun kaafe ka baqate jedhamtu ka gara akkasii baqate kaafe kun harka farmatu harka irraa mure arraba irraa mure kaan miila cite irraa kutte kaan kiristaana godhan mana kiristaana namni barasanii Oromoo Walloo guyyaa kiristaan mana keessatti deemu sirra guyyaa akka mul'atu sirra halkan mana isaa keessa musliimaa jira. Halkan musliim guyyaa kiristaan ifa mul'attee masqalli adda kee irra jira. Akkasiin guyyaa akkasii nama fixaa turanii lola isaan deema keessa awaajii san keessa Mililikuu dhumiitii gaafasii argee jira akkuma seenaa himutti. Miliki mataa isaatuun qaanee maaliif akkami humnaan akkana goona jedhee jira. Bara Giraany Muhammad bara Giraany Muhammad bara dhufee akkana seefii fi guraadee fi ibiddaan akkana nu godhe isa kaan akkasi godhu nurra jira jedhan dhaadattee jedhanii Yohaannis. Warri isa irraa baqatee Suudaan hin deeme achii lola ol deemanii loluu jalqabanii warra Suudaan yoo isaanii Suudaan British lolaa turte achii ammoo Ijiptiin biyya isaanii irratti nu gargaara nuun jennaan isin wajjin lollee hin dandeenyu isin gargaarraa jedhanii. Gargaarsa irratti meeshaa lolaa kennanii fi meeshaa sanii yoo isa ol qabanii bakka maatamaa jedhan kana lola dhufanii naannoo isa ol dhufanii Yohaannis lola gad deeme lola isa irratti kan wallole Oromoota izni asii buqqaanii dheetan san kan meeshaa argatan san meeshaa sanii lolanii Yohaannis achi lola isa irra du'e ajjeesanii haa ta'u malee Abashaan yoo himattu darbuushoota ajjeese jedhanii waliin maadistoota jechuu isaaniiti dhugaa lafa jiru maali Oromoo ajjeese jedhanii himuu waan hin barbaannee fi ka isa ajjeese Oromoota inni isa dheetuuf isa irraa kiristaanisummaa isaa didanii gadheebanii meeshaa waraanaa argatanii as deeman isa lolee isa illee ajjeese harka Oromootti dhume jechuudha. Dhugaan kun jira ammoo Tewodiroos illee akkasuma ka Oromoo Walloo fixe sun kiristinaa Walloo lafaa haqe sun inni illee maqaa Oromoo jibbaaf kiristaana fixe isa illee harkuma Oromootti akkanuma du'e. Lachuu hamaan hammaat akkasii Oromoo akka hamasan harka Oromootti dhuman jechuudha. Ka ammaallee kana alan ta'u jedheetiin amanaan ammallee taanaan seenaan irra malee ripiitisseef kan jedhan kana fa ta'uun hin malle. Kanaaf lolli suni labsa Oromoo Walloo lafarraa kiristaana ta'uuf dhabamuu biyyaa deemu irratti labsamee irratti hojjetamee namni hedduu kumaatama meetoma irra dhume jechuudha. Irratti fixe jechuudha Yohaannis fi Mililik waliin hojjetan. Ganama jechuu barbaada. Ayyee ka
yoo seenaan akka isin himtan kana ta'e obbo Leenjiso wanni obbo Hasan Mahammad mana marii bakka bu'oota uummataa keessatti dubbate Oromummaan duunee Islaamummaan nurratti nu ajjeesaa jiran jedha dhugaa ta'a jecha. Kanaaf mee obbo Ammanu'el kanumarratti dabaluuf birgeeda Minilik jedhamu kuni kamisetti uummata fixaa ture. Kanumarraa akka ka'e immoo maqaa kana wanni baafatanillee seenaa Minilik san deebifna ka jedhuu fi birgeeda dhiisati namichi Amaaraa tokko obbo Yohaannis Bayaalaw ka jedhamuun beeytanii naannoo Amaaraa ture nama aangoo qabu. Birgeedii dhiisatiyyi fi diviizhinii yookiin immoo kiflatoora afaan isaanii sani kiflatoorii maqaa Minilikiinuu hin ijaarraa ka jedhu dubbate. Kanarratti mee maal jettu kiflatoorii ijaaru eenyuuf ijaaranii maal jechuu isaaniiti kanumaa fi hamma gaaffii reefu san irratti illee daati waan idaatan jiraate. Yaa galatoomii maarree durii nugusni akka biyya sanitti amma nugus Yohaannis illee ta'e Minilik illee ta'e yennaa deemu kophaa isaan deemu. Warra amantii kanaaf jalaan deema. Warra qeesii nama cuuphuuf amantii konvertii nama godhuuf bakka hundumattuu qeesii kana akkuma amma kun muummichi keenya Daani'el Kibratiin qabatee of baana deemu kana qeesii fudhatee of biraan deema jechuudha. Naali bakka hundumattuu balaan tokko innaa galu tokko wanti isaa gaafii tokko namichi yoo lubbuu isaa oolchuu barbaade miilatti kufee yookiin nugusa miilatti kufee yookiin miila dhungatee onnoo jedhee wanti duraan kennaniif malee dhaqee amantii saniin jijjiirata akka isaanii ta'a jechuudha. Akka isaanii amantii gaafa jijjiirate akka isaanii ta'a jechuudha. Yakka sanii irraa bahe jechuudha. Kuni dhugaasin jechuu fi amma warri birgeedii Minilik qabatanii sabaan miidhuuf dhufan hin beekan maal akka godhuuf deemaa jiran. Kun sirriitti pilaanii waan ta'ee lafa taa'aa jiru. Uummata keenya bakka jiranii buqqisuuf. Kana waliin ammoo eenyutu hojjetaa jira? Mootummaa. Obbo Baayyaalaw immoo Bayyaalaw kan jedhan kun Yohaannis Bayaalaw. Bayyaalaw kun nama mootummaa Tigiree keessa waggaa dheeraadhaaf isaan waliin hojjete. Yommuu muummichi silxaana tokko kenneef Mallasi maal inni pirezidaantii ta'e jedheenii jennaan tuffiirraan ka'ee dhemi asii kanan barbaadu jedheenii namichi kufa caba fuudheeti tax revenue ministry of revenue godhe. Namichi kuni nama hamaa ummata keenya kontemptii ka qabuuf jibba guddaa ka qabuuf dammaqee mokkonnin amma deputy prime minister waliin dhufee biyya kanatti Washington DC'tti waan isaan jedhan katabamee ta'a. Ennaasan fandireezii godhaa turan biyya kana dhufaniiti. Ennaasanii wannoo paarlamaa wannoo isaanii kana ka durii ka Ihaadagii keessa warra wayyaanee waliin sheerii godhaa ture san. Fandireezii godhaniiti nama saniyyuu jabaannee tokko ka jedhan isaan ummata Oromoo irratti itti bobbaa'u. Wanti asitti ennaasanillee fandireezii godhaa turanii qawwee ittiin bitachuu ummata keenya ittiin miidhuu jala jalaan qophaa'udha. Warri kutaan Amaaraa liyyuu haayilii kana qopheeffatee qaba. Qophiin isaanii akkuma siin jedhe kanaan dura olola saba keenya irratti afuufuu, olola warra polotishaanii namoota mataa qaban jedhan warra Oromoo keessaa mataa gadi cabsuu isaaniin onegshine jedhama. Maqaa daabboo kan akkuma namichi jedhe san kennaa fi ummata biratti akka hin fudhatamne gochuu barbaachisuu keessattuu ummata Amaaraa kana ol kakaasuu karaa kanaan akkamitti hojjetu. Warra fiudaalii isaanii ka durii kana maqaa itti moggaasaa birgeedi jedhaan kiflatoori jedhaati. Sirriitti hidhatanii ummata keenya balleessuudhaaf warra deemaa jiru. Kanarratti ammoo ummanni keenya sirriitti beekuu qaba kana. Ummanni kun eenyu waliin hojjetaa jira jedhanii yaaduuni tokkoof tokko walitti fidudha. Tokkoof tokko gaafa walitti fidde garamitti sitti mul'ata. Balleessaan isaan deemaniif gara kee saba kee gaafa ta'e ummata keenyatti himuu qabnaa.
kanuma jedhaa jirra nullee. Galatoomne. Ayyee Yohaannis Bayaanoo Mallas Akaadaamii pirezidaantii ta'e jennaan dinnaan bakka isaa inni didee jennaan Awwal Abdii Oromoo bakka san kaa'an jechaadha. Gaaffii itti aanutti ce'a. Gaaffiin itti aanu maqaa amma Onag kanaan bara wayyaan illee uummata Oromoo maqaa Onag jedhuun fixaa turan. Bara amma jijjiiramni dhufe jedhaniitiin abiyyi mootummaa qabate kan ammoo maqaa Onag Shanee jedhuun uummata keenya itti maxxansaniitiin fixaa jiran. Isaan callaa otoo hin taane akkuma reef kaafnetti warri Amaaraa kunillee finxaaliyyiin Amaaraa kun maqaa Onag Shanee jedhu kanaan uummata Oromoo lafarraa duguuguuf wanni tokko yoo dhalate waan ofii godhanillee immoo sanitti moggaasanii Onag Shaneetu kana godhe jedhanii kaamma dhiyoo tana wallotti godhame kanallee Onag Shaneetu uummata keenya fixa jedhaniitiin olola guddatti jiranii olola guddaa deemsisaa jiranii. Kanaaf olola maqaa daabboo kana Onag Shanee kana uummata keenya fixuuf deeman kana akkamitti dura dhaabbachuu hin danda'a uummata keenyaaf gorsi isin kennitan maal ta'uu qaba uummanni keenya olola kana olola maqaan kun maqaa daabboo ta'uu maqaa sobaa maqaa uummata Oromoo ittiin fixan maqaa uummata Oromoo ittiin ajjeesan hidhan dararan ta'uu akka beeku gorsi isin kennitan uummata keenyaaf dhaamtan maali? Obboo Leenjiso. Galatoon ba'an beektaa maqaan kun akkuma ammatuu jette kana guyyaan illee maqaa Onaagiidhaatiin nama keenya lafaa dhabamsiisaa turte. Manni hidhaa bakka jedhanitti Oromoo duwwaa dubbatama kan ture. Kun adda haqadhaa kumaatamootaan kan laakan bakkeenya buute dhabamee kun ajjeefamee kun biyyaa baqachiifamee maqama kana. Maqama kan jijjiiranii amma ammoo Onag Shaneedha. Onag Shanee maqaa itti maxxansuun kun aadaa Habashaati. Maaliif aadaa maqaa kanaafi yakka hojjetamu waliin yakka ka hojjetu isaan. Amaara ka yakka hojjetu. Amaara illee maqaa Amaara saba Amaaraa jedhani. Ka yakka hojjeta finxaaleeyyii Amaaraa kanneen. Mootummaa naannoo Amaaraa kanneen. Mootummaa abiyyeeti. Mataan gaatu. Yakkinna hojjetan kana eenyuma Shanee jedhu. Dhaqanii saba Oromoo lammii Oromoo lafaa fixanii isa jedhu. Dhugaa amma tokko ka jiru Amaaraa. Biyya Amaaraatti adda qophaa'ee kan dhufaaru Oromoo Shanee aboo Shaneet ajjeeru Onag Shaneet ajjeeru ofii dhufanii namuma ofiitu ajjeesanii nama fayyaalessa ajjeesanii Onag Shaneet ajjeesu. Maaliif godhamaa harka jedhu beekuman nurra jira tokko. Yakka waan amma deemaaru tokko kun maaliif ta'a? Maaliif gammilachuu mootummaa ofiin jedhuus mootummaa Amaaraa illee ta'e federaalii ofiin jedhuus akkasuma dhaaboonni Amaaraa maaliif maqaa Onag Shanee Onag jedhu kanaan saba lafaa fixu. Saba Amaaraa illee dhaqanii saba Oromoo keessa ka jiru ka ajjeesanii ka ajjeesu Oromoo miti. Ka ajjeesu Onag Shanee isaan jedhanii miti. Onagii miti. Ka ajjeesu Amaara. Finxaalleewwota Amaaraa kana Oromoo keessa dhaqee ajjeesu. On ajjeesaniin booda Onag Shanee ajjeesu. Maaliif godhu kana kaya yaada tokko yaadatu nurra jiru waan Tigireen godhaa turte. Kan asirra kaasuu barbaadu. Bara dargiin loltu Tigireen maal goote? Biyya Tigiraayin keessatti. Guddatuu dadhabanii socho'anii dhabnaan gaafa gabaa kafana dargii militarii dargii uffatanii kasa fakkaatu godhatanii magaalirra dhaqanii bombii nama lafaa haqan akka jiru kumaatumaan fixan. Namni achii garagalanii maaliif kafan isaan namni beeku kafan isaanii uffatanii garagalanii propagaandaa godhan. Dargiin kan irra futee namni akka jirus gaafas irraa qabee gara wayyaanee garagala. TPLF maaliif kanuu fixe jedhanii tooftaa ittiin baay'iname tooftaa kana hojjetan. Haga biyya Oromiyaa keessa hin adeema bakkee hundatti baddannootti bakkee hundatti lafa hundattuu ajjeesaa Onag jedhaa turte Bayyaana yoo ta'e. Ofii ajjeesaa kan badii hojjetan Oromoo kenne. Oromoon maqaa saniidhaan eessaayyuu ta'e Onag eenyuun saba Oromoo kan hidhanii maqaa kanaan waggaa 27 turan kana keessatti. Amma Amaari kanarraa dhalate. Kan irraa akka durii tiksanii duwwaa maqaa kennaa tolu irraa amma kan irraa fudhate dhaalan. Maqaa Onag Shanee jedhuun ofii ajjeesaa Onag Shanee jedhu. Taattaan isaa maali? Saba Oromoo dhaaba kana tokko dhaaba kana addunyaa akka jirutti addunyaa duratti shororkeessitu jedhanii akka labsan godhuuf deemaa. Abiyyi fallee kanaaf deema. Mootummaan kan dhaabata. Kun dhabamsiisuu nurra jira. Akkuma Keeniyaa dhaqee bakkeeniyaatti rakkinni naannoo kana Onag Shanee kan jedhee dubbateera Abiyyi illee haqani dhabamu jedhee. Amma kana internationally dura dhaaba kana
maqama aba ofiin jedha bilisummaa Oromoo ofiin jedhu kana dhabamsiisuuf shororkeessa addunyaa keessatti akkuma alkaadaa fudhatan godhuuf deemaa jiru. Kana hubatu nurra jira. Tooftaan isaa kana jibba kana dura biyya keessa Oromoon kan hubanne la akkam isaan godhan jedhu. Hubachiisuun kan dura ka godhaa jiru isaantu godhee akkuma wayyaaneen asiin dura godhaa turte Oromoo maqaa Oromoo maxxansa. Onaag shanii jechuun shanii keenya Oromoo isaa oshaan shanii Oromoo jedhaa. Oromoo shanii Oromoo shanii ani addaan maqaa Oromoo jechuu isaanii akka ta'e hubatu. Oromoo shanii jechuu isaan Oromoo jechuu isaanii akka ta'e fudhatu nure. Oromoo maqaa kan Oromoof kennanii kun akkuma asiin dura haasu Oromoo kanaa sanyii akka lafaa irraa ta'u Duguggaa kanaan jechuudha. Oromoo akkuma isaantu jira akkuma duraan dubbataa turre Fiqaaduu Tasammaa jedhanii bishaan xuuxummii dhabamsiisuuf yoo danda'ame bishaan gosu kan jedhanii Oromoo dhabamsiisuuf maqaa isaanii kana eenyu shanii isaa itti baasan kan koot Oromoo jechuu isaan Oromoon kun maqaa isaa dhabamuu irra kan jedhu kan biyya keessatti illee dhabamuu irra jira. Dhaabni kun maqaan kun addunyaa makee biyyuma alaa numtuu biyya irraa jiru maqaa isaatiin walgahee namni akka goone godhuuf addunyaa irra akka deemaa kun hubatamu irra jira. Oromoo maal godhu irra jira kan jette gaafiin Oromoo. Oromoon alaa keessa shanii Oromoo shanii aan Oromoo shanii haadha ofiin jedhuu danda'a. Aan Oromoo shanii aba'oo shanii maali aan Oromoo maqaa isaatiin si addacheeftuun aan Oromoo dhiigna isaanii baatan ilmaan Oromoo dharahumanii sobaan ajjeesuun kun dhaabatu isirra jira kan jedhu. Oromoon addi bilisummaa irra lola ta'essattu mirga isaatiif addunyaatti kun nash addunyaa kennaafi garuu maqaan taane nama nagaa ajjeesanii fixanii maqaa badhee gadhee irra kaayuun saba Oromoo itti dhabamsiisuu akka ta'e hubatuu qaba Oromoon. Kanaa dhalan jiru Oromoon maal tokkummaa isaa kan duraa kana dura dhaabatu Oromoo fira gara bakka qabu hubatu. Yaada asii achi jedhu dhaabu dhumiitii isaa akka ta'e argu. Dhabiinsa saba isaa biyya isaa akka ta'e argu. Kanaaf Oromoo an eenyuunuu ta'e Oromoo shanii an Oromoo shanii jedhee dhaabatu nada jira. An garuu Oromoo shanii kan jedhee uumamu amma adda guyyaa addaa kan hin jiru. Dur dhaabanu maqaan kun dur bara shaneen kun bara addi bilisummaa addaan babbaayesanii 2001 irratti executive isaanii Oromoo shanii adda qaama qeemsaa jedhanii aboo qaama qeemsaa aboo shanii aboo tokko akkasitti aboo gurmu tokko kan jedhu akkasitti amma isaa kana fudhattee jarri kun amma maqaa adda bilisummaa qeemsaa illee hin jiru aboo tokkoomee hin jiru qeemsi illee hin jiru shanii illee hin jiru adda bilisummaa kan jedhamu deemama. Kanaaf maqaa kanaan deemu maqaa isaatu yakka hin goone isaan ijoollee adda biyya loltu ani shanii ofiin hin jenne isaan tutti maxxansaara malee Oromoota isaan Oromoota saba ofiitiif lolatu. Kanaaf Oromoo lafa jiru alaa keessaa wal qabatee yoo dhaabate duwwaa addunyaa keessa of hambisuu danda'a. Tokkummaa yoo dhaaban karaa kamiinuu biyya ofiillee dhaabbatii irraa hambisuu danda'a. Ofiillee badiisa tokko nuuf fixuuf deemaatti jedhi kun. Abiyyiin irraa jalqabee murteeffatteetti jedhi kun. Mootummaa kan jedhaaban tokkummaa kenna. Ummanni Oromoo lafa jirutti. Miidiyaan Oromoo amma roolii akkuma ammatti baafnan saboota Oromoo bakka baane waa'ee tokkummaa Oromoo ka duraa da'uu isarra jira. Tokkummaa qabaannu alatti diina dura dhaabannee saba Oromoo badii dhufu kanarra baraaruu hin dandeenye. Balaa hamatas deemaa. Adda hiree lama qabna. Hiree lama nu dura taa'ee jira. Ija kana amma deemaa jiru. Hireen tokko dhabamuu akka jedhu nu deemtutti. Hireen tokko tokkummaa kenna qabannee badii kanarraa of hambisuun tokkummaa sanitti deemuun murtee qaba. Filannoo hin qabne irra jiraan. Filannoo tokkollee waan filannoo hin qabne amma achitti. Asii achi jennee ati sanii as sanii jennee deemnu irra jiru. Akka saba keenya badii irraa hambisuuf tokkummaan ta'uu dhaabatu karaa barbaadeen hidhannooniif karaa barbaadeen addunyaa irratti lafa jirutti wal qabatee Oromoon socho'u isarra jira. Diina dura dhaabatu irra jira. Diinni kun lafa ambaarra lolaan jiru Oromoon kan irra duulamu biyya isaati. Adda Oromoon biyya isaa irratti hiyyoomee lafti isaa irraa fudhatamee hiyyoomee waan nyaatu dhabee ijoollee isaa hojii dhabdee manni karaa hin qabu, kilinikii hin qabu, hospitaala hin qabu. Bakkee hundattuu duulli garuu lafa isaa irra duulamaan fudhatu. Akkuma isaa argita diinni Oromoo Oromummaa jedhanii ifaa miidiyaa isaanii guutuu irra dubbataa jiru adda. Akkami Oromoon kan odoo yaadhisu Oromoo dubbatu hin argitu. Hin dubbatu miidiyaa Oromoo. Kadhaabatu adda Oromoon tokkummaa achi hin jiru kan jedhu hiikkaan rakkina kana keessaa ba'u
diina nutti harka nutti xiyyeeffatee ijjannoo nama keenya naanga fixaaru kan mootummaa abiyyii dabalatee mootummaa Amaarota fi nafxanyoonni Oromiyaa keessa dhalatanii guddatan kan nuti deemsisaa kan dhaabuu dandeenyu tokkummaa duwwaan isaa ala hiikkaan gara dhumiitii duwwaa deemaa dhugaalee fi biyya addunyaa kana keessa maanootiin dhufee biyya nama fixee jira. Biyya Ammanu'el keessa jiru kana biyya Ameerikaa bara Irooppaa iyyaa dhufanii biyyi kun gudda. 100 keessaa 90 fixanii adda riserveeshinii taa'u biyyi sabni sun moojooruu ka barasan tun akkana osoo waliin dhaabatu sabni odoo waliin hojjetee waliin dhaabatu tokko isaanii otoo dhaban. Kanaaf Oromoo dhadhaka godhuun isarra jiru. Badii dhuftu ofirraa hambisuuf tokkummaa dhaabadhu, tokkummaa loladhu, addunyaa irratti tokkummaa dhiyyadhu, asii achi waliin hin jedhin kan jedhu dabarsaa jedhu barbaadan gama kiyyaan. Ayyee galatooma obbo Leenjiso ka jedhaa jirtanii akkuma maayimaayisan allaattii nyaachuu barbaadan maqaa gogorrii jedhaniin san Oromoo ajjeesuu yoo barbaadan Oromoo hidhuu yoo barbaadan maqaa daabboo onag shanee kanatti kennan jedhaa jirtanii obbo Ammanu'el sanumarratti mee sinis waa jedha. Galatoomi kuni baay'ee barbaachisaadha innaa kanatti sabni keenya walitti dhufee waan akkanaa kanarratti haasa'uun ummanni keenya maaltu isa barbaachisa ga'ee waa'ee wal ta'uu wal dhagayuu jala jalaan walitti himuu yoo danda'ame walitti dhufanii wal guddisuu wal gurmeessuu sabni kun mootummaan kun mootummaa biraa waliin ta'ee lafaa si duguuguudhaaf dhufaa jira. Kuni naannoo Walloo duratti hin dhaabbatu. Booda ammoo eessa akka ta'e hin beeknu. Itti fufa. Ummanni kun haga funyaan isaanii hidhatee ummata keenya fixaa jira. Harka duwwaa sabni keenya akka jiru hin beekne. Kana kanatti itti beekuu itti qophaa'uu qaba. Harka duwwaa ummata hidhatee deemu kanatti isaan waliin loluu hin dandeettu. Atillee akkuma isaanii yoo waa qabaattee afoo dhaabbatte malee warri Walloo kana mul'isee isaaniif galata guddaa ganne. Biyya alaatittoo saba keenyarraa maaltu eegama? Walitti dhufuu, wal qindeessuu, wal jabeessuu, ummata Oromoo saniif bira dhaabbachuu. Akkuma beektu gowwanoonni baay'een jiru biyya alaatitti illee maqaa Oromummaa kana kadhossaniiti. Gariin isaaniiyyuu akka waan hin taanetti maqama isaanii kana warri jibban jiru. Isaan homaa godhuu hin dandeenye. Ittuma himna. Maaliifi badiinarra saba keenya irratti gahaa jiru kun isaan irratti illee warra isaanii irratti illee gaafa ga'u hatta meebii hin dhagayu ta'a gaafsan. Har'a biyya keenya keessatti mootummaan haa jiraatu malee maqaa fi mootummaan suni nuyi saba guddaa kana qurxummii jechuun warra maqaa keenyaaf saba keenyaaf dhugaa dubbadhee sabni keenya rakkoo keessa jira. Saba keenya keessa wanti barbaachisu filmata. Abbaa lafaa biyya isaa keessatti haa ta'u. Abbaa diidandee haa ta'u. Nama isaa haa filatu seeraan ka isa sirritti waa hojjetuuf warra cadhisanii fuudhanii irra kaayanii duundaan kanaaf filmataa jira. Afaan isaa badhaasifachuuf afaan isaatiin afaan seeraa godhee itti guddachuuf ijoollee isaanii barsiifatee bakka tokko ittiin ga'uuf lafa isaa nagaan qotachuuf fair tax gibira gaarii mootummaan illee yoo jiraate kan kafalee jiraachuuf kaama cadhisanii ummata irraa duguuganii miti kana fidaa jedhaati. Har'a mootummaa san keessatti horiin hin jiru. Ummata hojjetu kana irraa mootummaan horii hin qabnu jedhaa giddiin irraa fudhatti. Kafaluu kana dhaabachuu qaba. Ummanni keenya illee kana beekuu qaba. Eenyutu si hojjetaa jira? Eenyutu si bira dhaabataa jira? Jarri har'a isaan akka bisaanii nu godhanii ummata keenya fixuu barbaadan kun qurxummii ta'ee qurxummii dhabe isaantu dhuma dura. Sabni Oromoo hin dhumu. Sabni Oromoo guddaa. Akkuma guddaa taane kana yaada baay'ee qabna. Garuu gaaf tokko walitti deebina. Gaaf tokko sabni keenya afaan tokko ta'ee hin haasa. Hatta meebii warri oppidiyoo tunniin
Taarra ofiin biltsiginnaa jettu tun. Uduu mataa qabaatteeti. Arra silaa saba Oromoo bira dhaabbatti. Warra maqaa daabboo ishee. Daabboo kan kun maqaa daabboo kan yoo kennu kun onee shanee kan jedhu innaa dhumaaf achirra jiraachuudhaaf. Gaafsanoo gaafa wanti inni nyaatu yoo hin jiraanne hoo gurguratee saba kenna de. Biyyi kenna nagaa oduu ta'eetii har'a dargaggoonni kenna shamarroonni kenna bisaan keessatti hin dhumtu biyyaa bayuudhaaf. Mana hidhaa keessatti hin shamtu. Oromummaan sun meetiree har'a. Isaan Oromoo ta'anii uummanni kuuwwan Oromoo kan ta'an. Biyya kana keessatti maaliif mana hidhaa keessatti namni tuulama? 15,000 10,000 dargaggeenni maaliif namichi kun muummichi aan Oromoodha jedheeti ka dubbatu kuni maaliif sabni kuni mana hidhaa keessatti maaliif akkana cadhisee taa'a? Inni illee deebii qabaaf. Ummata keenya kana jibba guddaa waan qabuuf. Jarri kuuwwan warri aabin warri mootummaa Amaaraa keessa paartiin isaanii ganamaa galgala bayaa ummata kana arrabsaa oolti. Warra PP Oromiyaa kanallee isaan harreedha. Safara tokkoyyuu bulchuu hin danda'an jedhanii hin arrabsu. Guyyaa tokko isaan bira dhaabbatanii guyyaa tokko mana poolisiitti geessanii hin beekan. Inuma arrabsu ganama dubartittiin takkafaa jirti yuunivarsiitii barsiistu jedhanii wama Amaaraa kana duwwaa ta'e. Maaliif inni Amaaraa waan ta'eef waan Oromoo Amaaraa haasa'a. Uummanni jettee haasofti. Hin arrabsiti hundumaa. Tokko maal jedhe kooti afaan Amaaraatiin jedha. Abiy jedheen yee Itoophiyaa tilliq agar tinish marii jedheen. Namichi kuni biyya guddaa kana nama xiqqaadha jedheen. Bulchuu hin danda'u jechuudha. Ati harreedha jechuudha. Akkas jedhaanidha. Guyyaa tokko namicha kana bahanii akkam maaliif akkas jedhanii seera afur dhaabaniiti hin gaafan. Garuu uummata keenya kana gayaan waa'ee isaa mormatuu fi mana hidhaa keessa ciisaa jiru. Uummanni keenya kana beekuu qabaa. Waan hamatu isinitti dhufaa jira saba keenya uummata Oromoo jabaadhaa, wal qopheessaa, wal gurmeessaa, wal ijaaraa, uummata hamaa kana afoo dhaabbadha. Kanuma ergaan kiyya. Ammee waa jedhu asirratti waan Ammanu'el tuqesanii waa'ee goobanootaa kana waa jedhuu barbaade. Ayyee jedhe. Bareeda. Ammanu'el waan bareedaa tokko tuqee beekta. Biyya alaa kanatti illee goobanoonni akkam akka ijaarateen keessaa alatti akka jedhan. Oromoon warri amma kun biltsiginnaa warra jedhan sanii of jedhee ka alatti illee wal ijaaree deemu kan Oromoon ka dhaabuu irra jirtu tokkummaa isaa ijaaru yaada Itoophiyaa jiraachisu kan dhaabuu irra jiru. Oromoo federaalist ka jedhu, Oromoo dimokiraatisa ka jedhu, Oromoo mootummaa ce'umsa Oromoo ka ijaaru kun goobanoota. Goobanoota miidiyaati, goobanoota haarawwan, afaan qaroo qaban, afaan qaramanii deeman. Goobanoonni kunniin saba ofiitiif yoo jedhan as deebanii sabni Oromoo walabummaa isaa argatuun alatti seenaa dheeraa argine Yohaannisiin irra Teewodiroos irraa argine irraa hafne Yohaannisiin irraa hafne Milikiin irraa hafne Haile Sillaasee irraa hafne Mangistuu irraa hafne Mallasiin irraa hafne Haile Maariyaamiin irraa hafne amma kanaan geenye kunoo hundinuu hin darbanii garuu akkuma Ammanu'el jedhe sabni Oromoo garuu jiraata jedhu. Garuu amma ammoo haala hamaa keessa jira. Wal qabatee alatti warri darbesu alatti akkanan ijaaran. Keessumatti qadhaan goobanoonni qadhaa haarawwan hamtoota mootummaa ce'umsa Oromiyaa jedhanii impaayar Oromoo kun akkuma argaaru nyaatuuf gattaa'e kan ijaarra jedhanii deeman. Kun dhaabatu yoo Oromoof ka ta'e murni kun isa dhaabatanii qabsoo Oromoo hidhannoo fi kan gara biraatu dippiloomaasii haa ta'u karaa gabaatee Oromoo wajjin dhaabatanii saba ifaa biyya ofiitiif dhaabatu irra jiru. Sabni Oromoo dhumuun isarra hin jiru kayyuu irra gahu isaan irra jiru. Itoophiyaa diimookiraasiin isaan hin diimookiraasii Itoophiyaa. Saba malee saba waliin dhufetti maal malee nama dhufanii nama humnaa namaa kennu jechuudha. Itoophiyaan sooshaalizimii jedhan fidaal illee argine miti isaan waan nutti fide. Sooshaalizimii jedhami way hojjate Oromoo hin hojjate. Federaalizimii jedhani hojjataare hin hojjate. Wanti hojjatu jiru sabni koloneeffatameen impaayarri Itoophiyaa diinummaa Oromoo impaayarri Itoophiyaa deema Oromoo. Nu saba Amaaraa jedhaan jirru beekaa. Nu kulo baqannee biyya mataa sabni Amaaraa akka sabaati Oromoo keessa jiraatuu danda'a.
biyya Oromiyaa keessa biyya abbaa Oromaati keessa akka sabaati jiraatee qotatee baatee jira. Oromoon kana Amaarri dhukasaftu karaa hedduu asiin dura yoo yaadatan akka hedduu Oromoon guddaa miti jedhu. Akkana guddatee saba garbaa ofii eda'ee sirna gadaa kana ofii eda'e. Ammoo nama nyaatan hin jedhu ida'ame dabilii akka taphatan argu nurra. Gaaf kaan Oromoon maajoritii iyyuu miti saba garbaa ofitti dabalee karaa gadaa maaliyyuu karaa ofitti dabalee maajoritii isaa hundaa fudhatanii fudhachiisanii kadhataan jiru yoo barbaadan. Amma as yoo gara ammoo lakki nama fixaa jiru amma dabilii akka isaan taphatanii arguu danda'u nurra jira. Absinaan akkas taphata. Oromoon itti qaroomuu irra jira Oromoon. Intellectually iskoola Oromoo qaroomuu sadi gadhaaba ture saba isaati. Amaara kan hin bare jedhu intellectually isaanii illiitii isaanii akka isaan impaayera Itoophiyaaf dubbata argina Amaaraati. Mootummaa kennan dubbatu garuu ilaala. Kennan dubbatu argaan jiru hin dubbatu. Dippilomaatii ta'uun ni jiru alaa akka ciisu kun piroofeesas maali biyyaan baachisu impaayera Itoophiyaa fi dubbate federaalii Itoophiyaa feetuma ce'umsaa maali jedhu mootummaa dubbatu walabummaa Oromootiif dubbatu yoo sabni Oromoo hammeen ammaa ta'e irraa hin afayyan garuu akka amma deemaa jiranitti isaan illee qaama Oromoo fixu ta'uuf deemaa jiru. Kana hubatu irra jira kan jedhu barbaadeetiin. Ayyeeka galatooma Leenjiso Obboo Ammanu'el gaafii harkarraa qabu raawwadheerra dhumarratti dhaamsi yoo qabaattan dhaamsa dhumaa daqiiqaa lama fudhattee dhaamsa dabarfattan yoo jiraate dabarfadha. Obboo Leenjiso isinirraa jala. Waan guddaallee jedhu Oromoofti jedhaa jirraa waan jennullee Oromoon adda hiree malama qaba. Opportunity akka faranjii jedhu opportunity riskii qabna jechuudha. Yoo tokkummaa keenya dhabne riskiin nu nyaatuuf deemu hama. Kama haasaa turre kana riskii hamaa dhabamuu keessa galuuf deemu. Opportunity lammaffaa tokkummaa opportunitiin keenya. Unity tokkummaa keenya qabaatu nurra jira. Of baraarsuuf sabaa fi biyya keenya baraarsuuf walabummaa keenya argatuuf tokkummaa sanii kan jedhu qaba. Diina dura ka dhaabannu isuma kan jedhu qaba. Guddaan jedhu haasamneerra ture. Kanaaf hiree kama keessa Oromoo maal fudhatu irra jira. Beekaan Oromoo, intellectually Oromoo maal fudhatu barbaada. Tokkummaa Oromoo, walabummaa Oromoo biyya isii Afrikaa keessa biyya guddicha kan Afrikaa keessa akka saba tokkootti ka'u Afrikaa keessatti sadaffaa. Akka sabaatitti, akka biyyaatitti miti, akka sabaatitti. Maali biyya saboonni gargaaru biyya caaluun akka saba tokkoo aadaa tokkotti seenaa histirii seenaa tokko qabutti aadaa tokko qabu afaan tokko qabutti hiddi isaa tokko irraa dhufetti Oromoon sadaffaa. Kan nu dura Hausaaf Naajeeriyaa, kan lammaffaa Araboota biyya Ijiptiiti. Kana lamaaniin nu dura jira. Isaan alatti Oromoon sadaffaa. Kanaaf saba kana biyya godhuun biyya jedhee gadhaabatu ilmi Oromoo maaf dadhabaa of bilisoomsuuf an bilisa sabni kiyya walabu biyya kee dhaabadhe yoo Itoophiyaa jedhan hin jaale saba bilisa ta'ee murtee isaa kenna haga bilisoomee biyya isaa saba isaa institution isaa ijaaratee booda waliin jiraadha saboonni bilisa waliin dhifuun kana ka gaafatu jiru garuu adda kolonii jala jira impaarii jala nyaatamaa jira biyyi isaa fudhatamee jira hireen keenya qabnu tokkummaa yoo dhabne balaan nu nyaatuuf deemaadha kan jedhu kanuma hiree kana keessa akka murteeffatan kanuma jedhu barbaada. Obboo Ammanu'el. Galatoomii Bayaan. Maarree nu amma haqa irratti ijaarameeti wanti nu haasaa jirru. Dhugaadhaaf uummata keenyatti illee wanti himuu barbaadnu waan dhugaati. Sobaa haasa'uu hin feenu. Uummanni keenya lafumaa ka'ee sobaanii uummata biraallee akka miidhu hin feenu. Biyya keenya keessatti biyya kutaa Oromiyaa kana jennu keessatti sabaaf sablammoonni baay'eetu keessa jiraata. Uummanni kun uummata hiyyeessa. Qotatee bula. Uummata keenya bira nagadatee bula. Uummata kanaa miti kan rakkisinu. Uummata mataa jabaatu, uummata mataa miniriikii qabatee deemu, biyya keenya irratti dhufee waan hamaa kayaadu saba keenyaaf kan taane uummata kana waliin hammeenni keenya. Kana waan ta'eef uummanni keenya hoo maaltu irraa eegama? Uummata kaawwan respecti wanii sirrii karaa nagaati walitti haasa'aati. Ija lama qabna nu ija tokko dunuunfattee ija tokko sirriitti arguu hin dandeettu. Ija lachiinuu sirrimatti ilaaluu nu barbaachisa. Saba keenya nu keessa jiru kanallee karaa amantiitiin illee ta'e isaan tuquun hin barbaachisu garuu
isaan gariin isaanii waa'ee amantii kanarratti honnoo jedhanii bakka amantii kana ammoo bakka meeshaa waraanaa itti kaayatan uummata keenya miidhuudhaaf. Kun ammoo biyya keenya keessatti bakka baay'eetti mul'atee argameerallee. Yeroo wanti hamaan galuu namoonni yennaa wal lolanii qawweenii charchii kanneen fa keessaa baati. Uummata keenyaan miidhuudhaaf. Kana beekkachuu qaba uummanni keenya. Kana achitti waan mootummaan har'a pilaanii hin qabneef uummata keenya nagaan bulchuudhaaf. Wanti dugda duuba dhaabbatee uummata keenya karaa ijaaruun mana qorichi hin jiru waan saba keenya ittiin gargaaran waan hin jirreef uummanni keenya tokko wal gargaaruu qaba. Wal gargaaruu jechuun wal bira dhaabbachuu. Eenyu uummata keenyaaf maal akka hojjetaa jiru miidiyaa irratti baay'ee uummanni keenya inuma dhagaya ganamaa galgala. Miidiyaa san keessatti biyya san keessatti miidiyaa tokkotti waa'ee mootummaa sanii baleeressee dubbata. Waan gaarii goone akkana goone jedhaniiti. Hayyoota keenya fuudhaat waa itti kennaat hin dubbatinaa cadhisaa jedhuun. Uummati kuuwwan hoo. Haakimiin uummata keenya gargaaru hoo qoricha malee. Barsiisaan hoo. Koovid hoo har'a dhibeen biyya keenya keessa jiru kana maaltu dhiyaateef saba keenyaaf? Du'aa jira sabni keenya. Kana waan nu rakkise waan mataa keessanitti dhufeef akka hamatti waan yaalluuf uummanni keenya biyya alaa jirus biyya keessa jirus wal qabachuun walitti dhufuun yakka nurratti deemaa jiru wal bira dhaabbannee walirraa dhooguun dirqama keenya. Yoo akkas hin goone yoo wal bira dhaabbanne badiin keenya badii guddaa akka sabaatiitti illee akka namummaatiitti illee wal biraa jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Galatoon. Ayyee keessummoota keenya Obboo Ammanu'el Bayyaana, Obboo Leenjiso Horoo marii bareedaa kanaan waliin taasisuuf asitti argamtanii waan jettaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya qophiin keenya kanarraa kanumaan raawwata anka isin keessummeessaa ture Bayaan Sheekoti haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.